Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Harri onkoloolessa 8 bara 2014 qophiin keenya har'aa tibbanaa qofaadha. Tibbanaa keessatti qophii addaa waa'ee ayyaana irreechaa bara kanaa irratti sagantaa qabannee dhiyaannee jirra. Dhaggeeffattoota keenya qophii mala jireenyaa hanqina yeroo irraa kan ka'e har'aaf hin dhiyeessinu. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Hankan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma garuu nutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu gaggabaaboo har'aaf qabnuun sin dhageessisaan oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa Waaqjiraati. Hawaasni Oromoo biyya garaagaraa keessatti argamu ayyaana irreechaa sadarkaa olaanaatti kabajatanii akka jiran beekame. Oromiyaa keessatti ayyaana irreechaa irratti warreen argaman keessaa dargaggoonni Oromoo hedduu mootummaa Itoophiyaatiin akka hidhaman beekame. Keessaayyuu sirbitoonni Oromoo kan sirba warraaqsaa sirban qabamanii achi buuteen isaanii dhabamee akka jiru kan ibsi gabaasaan keenya. Artist Daadhii Galaan akkasumas Galaanaa Gaarumsaa bakka isaan bu'an akka dhabamee jiru nuuf ibseera. Mootummaan Itoophiyaa akkasumallee dargaggootaa fi maanguddoota garaagaraa dhoksaatti qabee akka ukkaamsaa jiru ibsameera. Barri kun bara uummati Itoophiyaa nagaadhaan waliin jiraachuu fi wal danda'uu uummatuu qabu jechuudhaan pirezidaantiin biyyattii Mulaatuu Tashoomaa ibsan. Mulaatuu Tashoomaa wayita paarlaamaa biyyattii haasawaan banan dubbii dhageessisan keessatti bara dhufu uummati biyyattii haqa guutuu akka argatu dhaamsa dabarsan. Mootummaan Itoophiyaa barattoota sadarkaa adda addaatti yeroo garaagaraa qabee hidhetti yakka barbaaduudhaan adaba akka jiru beekame. Kanaan dura sababa amantii musliimaan barattoota walitti qabamanii jiran 13 irrattis manni murtii abbaa badii jedhee akka murteesse beekame. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana jireenyi garmalee ulfaataa akka dhufee fi mallaqni biyyattiis waan tokkollee bituu akka dadhabaa dhufe jiraattonni ibsan. Jiraattonni biyyattii gabaasaa keenyaaf akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa yeroo irraa gara yerootti rakkina uumuu malee rakkina salphisuutti hin jiru. Mootummaan Sudaan Kibbaa Itoophiyaan jaarsummaa keessaa ba'uu akka qabdu gaafate. Itoophiyaan immoo haala kana fudhachuu diduudhaan karaa adda addaatiin mormituu gargaaraa jirti oduun jedhu himamaa jira. Akka mootummaan Sudaan Kibbaa dubbatetti Itoophiyaan mormituu isaaniirra waan goraa jirtuuf mariin achitti gaggeeffamaa jiru gara Keeniyaatti jijjiiramuu qaba. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nu tura. Qophii Tibbanaa. Baga booqaa birraa geessan dhaggeeffattoota. Irreessi birraa bara kana namoota gara miliyoona 5 ta'aniin gaafa onkoloolessa 5 bara 2014 Bishooftuu Hora Arsadeetti akkuma barame OE fi miidhagee kabajame. Daa'imaa hanga manguddootti, gurraachaa hanga faranjiitti, beekaa kan ayyaaneffachuuf achi deemee hanga isa ilaaluuf deemetti hundinuu ayyaanichaaf miidhaga kennaniiru. Uffannii fi faayaan aadaa jiidhaan birraa immoo bareedina dachaa itti dabalan. Kallattii arfan irraan gamasitti kan yaa'an Oromoonni garee gareedhaan sirboota aadaa sirbaa gara horaatti kaatu turan. Gariin akkas jecha. Aadaatti eebba abbaa malkaa fi hangafootaan booda dargaggeessii fi shamarreen dhiichisatti seenanii gaafa dilbata darbe. Whoa!
Ayyaanni irreessaa yookaan irreechaa baranaa biyya alaattis kabajamuu kan eegale bubbuleera. Oromoonni Awurooppaa keessa jiraatan bakka tokkotti ol ga'anii gaafa onkoloolessa afur biyya Neezerlaand Amsterdamitti bifa miidhagaa ta'een kabajatanii oolani. Biyyoota kan akka Neezerlaand, Xaalii, Jarmanii, Beeljeem, Danmarkii fi Noorweey irraa ijoollee hanga nama guddaatti walitti dhufanii maareeyoo jechaa gara hora Gaaspilaayinitti wayitaa yaa'an kana fakkaata ture. Mareeo, Mareeo, oya Mareeo, oya Mareeo, 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 Mareeo. Irreecha malkaadem na yaayoleo, oya Mareeo, 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 Mareeo. Ana maru yaayoleo, oya Mareo, 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 Mareo. Yes, apaya kenne ayoleo. Oh ya Mareo. Ararara yawa kumagana mati nararo. Ararara yawa kumagana mati nararo. Iresa wagati. Arararo. Kumagana mati. Arararo. Udagana mati. Arararo. Umarom tichati. Arararo. Umarom tititi. Arararo. Boku gana mati. Arararo. Sike gana mati. Arararo. Malka gana mati. Arararo. Oda gana mati. Abbaan Malkaa Dr. Baqqalaa Gabramaaramii sirnicha erga bananii booda dura teessuun koree ayyaana sana qopheessite adde Angaatuu Baalchaas ummataan anaa dhufuu jedhan. Irreecha irratti dhiifama walii godhu. Irreechi guyyaa dhiifamaati. Rabbi tokko nu haa godhu ayyaanni irreechaa. Walii dhiisaa, walii dhiifnaa, wal qabadhaa bakka jirtanitti wal qabadhaa. Irreechi kan waggaa naanna'ee dhufu kun immoo kan duudhaa keenyati. Duudhaan keenya fiixan haa ba'u. Irreecha nama irreeffatu nu haa godhu. Egaa ayyaanni irreechaa kunoo milkiidhaniin akka gara fuulduraattis milkaa'u hin hawwina. Egaa kanuma irratti balkaan isinii banamee. Egaa hundinuu balbala duratti illee bahee lama taatanii illee irreeffachuu dandeessu. Akkuma akkasaatti irreeffachuu danda'a. Garuu Oromummaa fi hafuura obbolummaa nuti itti isin affeerre kabajanii karaa kana hunda qaxxaamurtanii nu gidduutti argamuun keessanii fi maqaa gumii irreechaa Neezerlaand akkasumas maqaa uummata Oromoo bal'aa guddaa uummata keenya dhiibbaa fi dararaa adda addaa jala jiru ka biyyaa sanaa fi hawaasa Neezerlaand waliigalaatiin galatoomaa baga nagaan nuu dhuftan jedha. Itti aansuudhaan akkuma duudhaatti hangafoonni eebbisanii sirni irreeffannaa itti aane. Ardaan nagaa, reerii nagaa, dheedii nagaa, tulaan nagaa, tulaan sallaan nagaa, areer gooroon nagaa, gooroon Oromoo teennaa nagaa, gadaan nagaa, gadaan wajjin taroobaa nagaa, wal guliyaan, wal dhageen, tokki ta'an, Waaqni nu bilisoomsi Waaqni uummata Oromoo. Waaqni sii dhagaye. Dibbi sii dhagaye. Dibaayyoon sii dhagaye. Gadabi si galche. Gadaa si hulluusis. Waraana qaqees. Mana qaqaatu nu bulchu. Diina keenna dhaye. Tokkummaa keenna cimsi. Diina keenna cabsi. Tokkummaa keenna cimsi. Akki sun toltu. Akki sun toltu. Kanaa booda egaa sirbi kan itti aane. Elabora, Adanyatu, elabora, Indivata, elabora, Yado, colabora, elabora, Yado, colabora, elabora, Atandaco, elabora, Kakistuda, elabora, Jolen Kenya, elabora, Kachistuda, elabora, Yado, colabora, elabora, Yado, colabora,
Ilabora kotin konna. Ilabora. Bishambola. Ilabora. Lolilola. Ilabora. Gumabasna. Ilabora. Gumagota. Ilabora. Korbesola. Ilabora. Kabarasu. Ilabora. Irrigata. Ilabora. Kormajese. Ilabora. Adanyatu. Ilabora. Indibata. Ilabora. Ilabora yado kolabora. Ilabora yado kolabora. Ilabora yado kolabora. Ilabora yado kolabora. Bale jiru, iriyanga disayo jiru. Bale jiru, Tamamati duri. bale jiru, Duri da jabana. bale jiru, Dinna jaban tokko. bale jiru, Lakiya sagale. bale jiru, Sagale laftani. bale jiru, Rakkawan lamtani. bale jiru, Jirru. Hiriyanga dhisayo wal bira jirtu. bale jiru, iriyanga disayo bira jiru. Lakkii lafa qabi. Bale jiru, Lakkii qabi hedduu. bale jiru, Hedduu qaban tolti. bale jiru, Yoo qaban miidhagdi. bale jiru, Lakkiyya sagale. bale jiru, Jirru. Hiriyanga dhisayo wal bira jirtu. bale jiru, iriyanga disayo bira jiru. Otaa bilbifoona oota. Rufee maallaa goota, Bilbifoona oota. rufee maallaa goota, Bilbifoona oota. rufee maallaa goota. Dureessa koo. Yaatu gama. Aye. Yaatu gama. Aye. Jaalallaki. Aye. Yaa dureessa koo. Aye. Durechi rafuu. Aye. Yoo raftellee. Aye. Yaa dammaqi. Aye. Maaloo maaloo. Aye. Maaloo maaloo. Kanaa booda nyaannii fi dhugaatiin akaakuu adda addaan dhiyaate aadaan sirna buna qalaa fi yoom bunni akka qalamullee hayyoota argaa dhageettiitiin barumsi kenname. Dhimma kanarratti guyyaa biraatti deebi'uun keenya oolu. Ayyaanni irreessaa bara kanaas kan qopheessan warra Neezerlaandidha. Haala isaaf dura teessuu koree sana adde Angaatuu Baalchaa dubbifne. Barreen gaddaa akkuma argite haala gaariidhaan darbe baran ammoo irra caala hin beeknaa waggaa tokko guutuu qophoofne akka isa barreen gaddaa caala barana namni heddummaatee dhufuu hin beekna waamicha keenyallee sana caala bal'ifnee dabarsine qophii keenyaas immoo qophii keessaa kanas akka gaarii irratti hojjechaa turre waggaa tokkoo fi keessumattuu galma amma keessatti galuuf deemnu kana galma irra keessatti waa barsiisanii awusoon keessatti deemuu namni keenya wal bira buluu isa barreen gaddaa saatiin nu jalaa gabaabbatee jedhee uummanni keenya beektee namni ganna dheeraafaa ture walitti dhufee odoo waliin quufiin gargar ba'ee qophiin keenya guddaa fi yeroo nu hedduu nu jalaa fudhate galma argachuudha ture galma bultii halkan guutuu Oromoon akka waliin bulu isa kana asirraa gara Zaandaam atuu beektaa amma walirraa xiqqoo siqu isa qopheessuudha ammoo egaa qophiin keenya milkii har'aati argitu kanaan ittiin argate walii gallee hojjechuudha koree guutuun namnu hojii isaa gargar qooddateera namnu hojii isaa hojjechaa ture omtuu nu nafne egaa maali silaa dhangaan hin nafne dirqama dhangaa qopheessuudha addee maree mogoraatu fudhate argite uummata har'aasitti dhufe kana dhangaan Oromoo tokko doona fi koree qopheesse moo warra gosa hedduu nyaata hedduu jira kana koree qopheesse moo hawaasa hirmaachisaniitu elaa dhangaa keessaa akka dhangaa Oromootitti itti gaafatamummaa waan kanaa ishii fudhatee garuu immoo hawaasni keenya Neezerlaandi keessa jiru qoonni inni fudhatiin hin jiru irraa barana. Namnuu yoo harka duwwaa keessumattuu dubartiin Oromoo as dhufte harka duwwaa dhufe hin jiru waa'uma qabatanii dhufanii. Irreechi kan kabajamuu fi akkuma ta'e agartu bu'uura tokkummaa Oromoo ta'eera har'a ammoo aadaa Oromoon qabu keessaa isa bu'uuraati. Ganna dukkana akka dukkanaatti fudhata Oromoon biyya keessatti dukkana gannaa nagaan nu baaftee booqaa birraas nu of galchee jedhee Oromoon walitti dhufa malkaarratti dura gubaatu jira gubaa sanallee dukkana keessa gara ifaatti akkuma ba'uuf deemanii galgala daamaraniiti dhaaban galgala dhaabaniiti ganama ifaadhaan gadi ba'u dukkana keessaa ifatti bahuu sana agarsiisa. Egaa aadaa Oromooti kuni baga ganna dukkana nagaan baatanii booqaa birraa geessanii waggaa itti dhufus waan nagaan ittiin nu ga'u yaa Oromoo waan na dheebonnu waan na keessa keenya nu quuqu hunda bara dhufu kan itti milkoofnee too bakka tokko geenyu nu godhu jedha. Galgala isaa immoo barumsi Dr. Asmaroom Laggasaa fi Oromoota kan birootiin kan kennamaa turee fi sirbaatiin bohaaraa bulani.
Keessaayyuu dilbata darbe onkoloolessa 5 ayyaanni irreechaa Oromiyaa keessatti akka gabaasaan garaagaraa ibsutti Oromoonni miliyoona 5 ol ta'an argamanitti sirna ho'aatiin kabajameera. Uummanni Oromoo amantiin otoo waliin qoodiin saalaan otoo waliin qoodiin bakka jirurraa walitti dhufee eenyummaa isaatiif waardiyyaa akka ta'u ragaa ta'eera. Keessaayyuu humni mootummaa bakka adda addaatti gufuu ta'uun uummata akka nagaadhaan walaba ta'ee waan barbaadu ibsachaa gara irreeffannaa isaatti hin deemne rakkina itti uumanis uummanni Oromoo akkuma nagaa jaalatu aadaa isaa sirna isaa fi duudhaa isaa kabajuudhaan ayyaanni kun akka milkaa'u akka godhe gabaasaan achirraa nu ga'e ni ibsa. Dargaggoonni Oromoo waltajjii garaagaraa dhabanii turanis waltajjii ayyaana kanaan daatanii argatanitti fedhii isaanii hawwii fi jaalalaaf kabajaa saba isaaniif qaban mul'isaa oolaniiru. Irreechaan ayyaana namni guddaa callaa irratti argamuu miti. Ijoolleen guddattuunis aadaa dagaagina egeree kan keessatti shaakalan jala bultii isaatii qabanii fedhii fi hawwii qaban kan keessatti ibsatan. Irreecha Oromiyaa keessattis kan mul'ate kanuma. Bakka adda addaatti gabaasaan nu ga'u akka ibsutti ayyaana irreechaa baranaa irratti hirmaannaan dargaggoota Oromoo bakka guddaa qaba. Dargaggoonni kun fedhii isaaniitiin biyyi isaanii bilisoomee akka guddatu waan qaban hunda gumaachuuf akka qophaa'an ibsaa akka oolan kan ibsu. Humni mootummaa bakka adda addaatti dargaggoonni akka isaan fedhii isaanii hin ibsanne uggurullee iddoo garaa garaatti jabinaa fi kutannoodhaan ayyaanicha miidhagsuu isaanii ibsa. Abbootiin gadaas ayyaana kanarratti dhaamsi isaan dabarsan Oromiyaan biyya nagaa akka taatu sabni Oromoo immoo nagaaf jaalalaan akka waliin jiraatu dhaamsa akka dhaaman. Bara kana waan adda godhu uummata Oromoo sadarkaa addunyaatti beekamee miidiyaaleen addunyaa garaagaraa aadaa Oromoo isa bara dheeraadhaaf ture kana hubatanii gabaasuu jalqabuu isaaniiti. Oromiyaa keessatti ayyaana gaggeeffame televizyiniin CCTV jedhamu akka gabaasetti ayyaanni kun ayyaana uummati Oromoo baroota dheeraaf qabatee ture kan aadaa gadi fagoo qabu kan uummati uumama waliin walitti hidhata guddaa akka qabu mirkaneessuun kan gabaase. These celebrations are of religious and social significance for Ethiopians. Every year, Oromos gather here at Bishoftu town in their millions to thank their creator for the passing of the darkest rainy season. The Irrecha is the Thanksgiving ceremony, actually done annually twice, in autumn and in spring. So this one is the spring celebration.
And the Oromo is now coming to these places to thank his God for letting him pass from they call it the dark season. Besides the prayer and worship, the celebrations showcase culture, pomp and dance, where the youth perform. It is more of a family reunion. May Almighty God protect us all from danger, give us health and wealth. May you all be blessed. Gada celebration means the world for the participants, and for some, it is a time to reflect. This is my first time to see Erecha celebrations in person. I used to watch it happening on TV or follow it on radio. So now that I see it here for the first time, I should tell you that I'm so much excited. I have no simple word that can explain this celebration. I believe this is my culture and religion at the same time. This Erecha celebration was forwarded to us by our forefathers, and I will forward it to my children. A social and leadership hierarchy has been part of the Gada system for hundreds of years, and the celebrations are a reminder of that legacy. If you take the Oromo people as a whole, is a big people. They have a rich culture, and one of that culture is Erecha. And actually, in the Oromo culture, there are standard living system, which we call it the Gada system, and the Gada system control over the cultures that the Oromos practices. Oromo tribe forms one of the largest population of the 90+ million Ethiopians, and the celebrations seek to showcase the color and diversity of Ethiopia. The country has already asked UNESCO for this celebration to be registered as one of its intangible heritage. If indeed that works, Ethiopia can count on Erecha to bring more truth to the nation. Grumtana City TV, Bishoftu, Ethiopia. Ayyaanni kun Kaayiroo Egypt keessatti, Ugaandaa Kampaalaa keessatti, Keeniyaa keessatti, Awurooppaa kutaalee biyya garaa garaa keessatti, akkasumas Ameerikaa keessatti sirna ho'aatiin kabajame. Fakkeenyi kan biraa kan fudhannu hawaasa Awustiraaliyaa Meelboorni keessa jiraatan gamdaa walitti dhufanii ayyaana kana sirna ho'aatiin kabajachuu isaaniiti. Haadholeen, ijoolleen, abbootiin akkasumas dargaggoonni garaa garaa bakka tokkotti dhufuudhaan ayyaanichi mallattoo uummata Oromoo akkasumas nagaa fi naannoo jaalala uummata Oromoo qabu akkasumas jaalala uummata Oromoo naannoo isaa walii isaaf qabu akka inni mul'isu taasisaniiru. Miseensi paarlaamaa biyya Awustiraaliyaa kan mootummaa federaalaa Mr. Andrew Ben bakka sanatti argamanii uummata Oromoo aadaa jabaa, amantii jabaa, hariiroo uumaa wajjin qabu jabaa kan bara dheeraa ture akka qabu hubachuu isaanii ibsanii aadaan kun akka jiraatuuf yaalii ummatichi godhu galateeffataniiru. Isaanis hubannaa isaaniirraa ka'anii waan uummata Oromoo godhu kanaaf kabaja akka qaban ibsan. Kana malees uummata Oromoo biyya isaa keessatti yeroo adda addaatti dhiibbaan akka irra ga'u hubatanii paarlaamaa biyya isaanii keessatti sagalee uummata Oromoo akka dhageessisan ibsan. Haasaa isaanii guutummaa afaan Ingiliffaan dhiyaate akkuma jirutti isinii dhiyeessina. And one of the things I've noticed with what we're doing today is we're counting our blessings, which is always important, and reflecting on the future together as well. But also we're doing it in a beautiful environment. We're under almost sacred trees. We're on a hilltop and we're near water, which I know are things very important to your faith. So congratulations to the organisers in picking such a beautiful venue here to celebrate your culture. The other thing to say is thank you for allowing me to become part of your culture just for this brief moment. Seeing all the beautiful faces and the happy faces, there's a sense of one of the things that you can do in Australia, it doesn't matter where you come from. It's very important for Australia to respect everyone's culture and to be able, as someone who was born in this country, to experience your culture with you, and just for a brief moment is a blessing to me. So thank you for allowing me to do that. I also understand that your country, that in expressing your faith
and just expressing your culture, sometimes you face persecution. I have raised this issue in Parliament, and I promise you, as a friend of your community, that I'll continue to raise that on your behalf. You're a fantastic people. Your culture is a very, very ancient culture, and it's a culture that we want to see continue. And it's important. I see there are many. Australia is a mix of people from many different cultures, but you're able to celebrate your culture without persecution and be one of us as well. A number of you, when you become citizens in this country, we give you have sheaves of grass and leaves of grass. What we do is we give you a plant. What you're doing, and I thank God that you do this in Australia, is that when you come to our country, you're like a plant that we give you, and you plant the roots in the soil of Australia. And what you're doing in planting your roots into the soil, you're becoming part of us, part of our country, part of our earth. But you also are making us a better country, because in coming from so far away with your deep, rich culture and your history, you're also making our country a richer country and a better country. And really, you're the future of Australia. There's a lot of discussion about what Australia means today, being with you, being one with you. That's also part of our country as well. So I hope that Australians, we've taken some photographs and we'll put this on Facebook, and see this, because you represent the future of our country too. We want you to feel part of us. You've made me feel part of you through being able to celebrate your ceremony with you. But you are part of us, and I want you to remember that I think that you are part of our country, and you're an essential part of the future of our country. And can I encourage you to celebrate and continue to celebrate your culture? I will do whatever I can, because it's such a beautiful, rich, deep culture, and it's one that your children and your children's children need to know, need to remember, and need to be part of, because sharing your culture is the Australian experience. So we want you to keep your culture and become, as I said, part of us, because you are becoming part of us. Literally what you're doing here today in Berwick, you're bringing your culture here to this place, and you're becoming part of this place. I don't know if you felt that, but this is a very sacred place in some ways. You see a lot of us, people that are walking past us at the moment. This is a very special place, and in bringing your culture here, you've become part of this place. Your culture, your richness, your history, your tradition, your future is now part of this place. Thank you again for allowing me to experience this wonderful ceremony, and to just for a brief moment to be one with you. I will hold you in my thoughts and prayers, and also with what's occurring in the country from which you came. We will do what we can to continue to shine a light on the injustice that you've been experiencing, and we will do what we can to ensure that the richness and the deepness, the history, the tradition, and the beauty of your culture is preserved now and forever. Thank you very much. Ayyaana Irreechaa bara kana irratti wanta addaa ka'ee jiru qaamota garaa garaatiin ayyaanni kun ayyaana amantii waaqeffannaa akka ta'etti ibsa bakka adda addaatti ibsamaa ture. Haa ta'uti maddi ayyaana kanaa fi qophii ayyaana Irreechaa waaqeffannaa irraa dhufuunsaa kanaa lamuu miti. Garuu immoo irreeffannaan kun kan waaqeffannaa callaati jedhanii kaa'uun nama rakkisa. Yeroo ammaa kanatti amantii caala bahee mul'achaa kan jiru aadaa fi jiruuf jireenya Oromoo mul'isuu danda'u isaati. Oromoon kamuu guyyaa kana irratti argame akka amanutti yoo Rabbisaa galateeffate yookaan immoo walitti dhufee nageenyaan ba'uusaa jiraachuusaa waliin yaafate amantii kamiyyuu waliin walitti bu'uu jedhu ayyoonni dhimma kana irratti qorannoo gaggeessan. Gama hundaanuu Irreechaan kan Oromiyaati. Oromoon marti guddifatanii kan ittiin addunyaa kanatti lakkaa'aman. Kana hubachuun hawaasti keenya bakka hundaatti kabajaa walii gochuu, ulfina walii kennuu, obsaa waan dabe sirreessuu fi karaatti wal deebisuu, jaalalaa fi kabajaa waliin jiraachuuf of qopheessuu qaban. Aguma aadaan kun guddachaa deemu karaa adda addaatiin dubbiin itti dhufuuf, akkasumas warri sodaan itti bulu dhimma kana gara biraatti qajeelchuu malan. Kanaaf warri qopheessanis yaada uummatarraa dhiyaatu ilaaluun
waan nama hunda hammatu qajeelfachuun namarraa eegama. Warri alaalarraa waan biraa hubatanii dubbatanis itti dhiyaachuun waliin hojjetanii irreecha Oromoota hunda baachuu danda'u guddifachuu irratti haa hojjennu. Waan nu dhaggeeffattaniif fayyaa ta'a. Qopheessinee kan dhiyeessine Dassuu Duulaa fi Annaa Basaa Waaqjiraati. Horaa bulaa isiniin jenna.